Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya salphina guddaa Abiyyi guyyaa har'aa Baalee irratti isa mudate. Salphina maaltu isa mudate? Maaliif deeme? Kan jedhu kan isin biraan ga'u ta'a. Kana qofaa miti. TPLF raajii guddaa nurratti hojjette. Qumaara jabaa waraana bilisummaa Oromoo kan woboo irratti dalaguusii irra gahamee jira. Keessaayyuu qumaarri isiin taphatte. Qumaara amma dura 1991 keessatti abaa'oo irratti dalagamee mallas biyyaa baasisan ammallee bifa jijjiirate haala saniin deemamaa jira. Qumaara irratti taphatte kuni maali? Akkamiin harkaa baafataa jirti? Maalirra jirti kan jedhullee isin biraan kan ga'u ta'a. Amma xumura qophii keetina waliin tura Already Adam Tube namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya Abiyyi akkuma beekamu guyyaa har'aa Jilli Shimallis Abdiisaatiin dursamu jedhee kan yaamamu kan Abiyyi irratti argamu. Abiyyi qofa osoo hin taane mootummaan Naayijeeriyaa duraanii Obasanjoo moo eenyu kan jedhamu kan irratti argame gara Baalee imalanii turan. Imala isaanii san irratti imalli isaanii akka yaadame hin taane jalqaba irratti isaan mootummaa keessayyuu rooba irratti mannahaaraa yookaan buufata konkolaataa wayii haaromsee ture. Akkasumas immootu qamadii sinaanaa daawwachuudhaaf deeme gaafa simannaa kanaaf deeman akka beekametti gaafa mootummaan tokko biyya namaa dhufu ummanni bahee simannaa ajaa'ibsiisaa kennaa adda addaa sangaa uffannaa farda wantoota akkasiitu namaa kennama. Abiyyi Ahmad garuu hin salphate. Ummanni Baalee maalummaa isaa baree eenyummaa isaa baree akka asii deemetti kaadiree fi argite haadha siinqeedhanii shamarran wayii nama muraasa ayyolee wayii nama muraasa itti galchanii abbootii muraasa wayii itti galchanii nama 30 kan hin geenne mootummaa qofa osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee mootummaa Naayijeeriyaa dabalatee dhaqanii salphatanii suuraa ka'anii irratti itti saalfataa turanii jechuudha. Mootummaa hanga naga'u mootummaa muummicha ministeera Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Naayijeeriyaa namni 30 simatuun mootummaan kun jibbiinsa akkamii akka ummanni isaaf qabu ifatti argee jira jechuudha. Ummanni Baalee galatoomaa kabajamaa. Sababni isaa kaleessa gaafa inni nagaa ture san miliyoona simattanii jirtan, kumaatama simattanii jirtan, sangaatti qaltanii farda kennitanii fi eebbistanii turtan. Har'a garuu san wanti raafeef eeyyen wanta isin godhantu guddaadha. Wanta saba kana godhantu guddaadha. Wanta Oromoo godhantu guddaadha. Salphinni isin har'a isa salphistan kun barumsa guddaa isaa ta'a. Sabni kun maal ta'e kan jedhu gaafii isa keessatti uumaa jechuudha. Isumaayyuu sadarkaa biyyattiitti aangoon hin jira jedhame bar wanta akka mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa olii aangoon hin jiru biyya keessa. Uummanni hanga qabu deemee namni 30 namni 40 gaafa simatu salphina kanaa olii isa kan barbaadda. Kanaaf bar salphini kanaa olii hin jiru jechuudha. Kanaaf inni akka isaatitti simannaa isaati irratti mootummaa Naayijeeriyaa uummata isaa jaalalatti argisiisu biyya misooma ta'ee bakka qamadiin nagaa jirtu. Obboleessa kiyya Baalee keessatti uummanni hongeedhaan beelan dhumee gammoojjii horii waan nyaatu dhabee ofii waan dhugan dhabanii bishaan corrooqa duraan dhuganuu harkaa dhubatee rakkachaa turanii Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa fi namoonni dhuunfaa tokko tokko gargaaraa turan. Ati garuu bakka qamadiin gaariin jiru sinaanan qofa keessa deemtee gammoojjii san arguu dadhabuun eenyu irratti muudii qabachuuf bakka sanitti argamte. Muudiin inni qabachuudhaaf bakka misoomaa qofa barbaadee deemu. Misooma sanuu ka abbaan itti dafqeetiin hin misoomfate. Akka waan mootummaan kun misoomsee fakkeessee miidiyaa fi addunyaadhaaf gabaasuu deemu xiqqoo qaanyii wayiitti hin dhaga'amu jedhaa bara. Kanaaf uummanni Baalee ulfaadhaa jedhe waan biraatiif miti. Isinii galee? Osoo gadi baanii ciitanii sirriitti kasimataan taate komiin maaliif ka'a? Beela guddaa keessa uummanni isaanii osoo jiruu uummanni Oromoo osoo jiruu hongeen osoo fixuu bakka misoomaa waan hin dhaqeef qofa harka dha'uuf hin gaafa jiraate qaanyii ture garuu san hin goone uummanni Oromoo nu boonsitanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa yoo mootummaan immoo ka dhaga'u taate bakka qamadiin itti jiru qofa osoo hin taane bakka bishaan corrooqan dhugamullee dhayxee misoomni nu misoomsine kana jettee saba kanatti yoo argisiifte waan gaariidha. Bakka hongee fi bakka bishaan hin jirre bakka biqiltuu adda addaa hin jirre gammoojjii keessa deemiti misooma kee nutti argisiisii jennaan abbichuudhaan jechuudha.
inni kun isa kana. Inni jabaan dubbiin jabaan kamiin mootu. Dubbiin jabaa qumaara abawoon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo nyaatamuuf deemu. Ammatti nyaatamuuf deemu jira. Innis maal inni akkuma beekamutti mootummaa abbaa irree Abiyyi kana ofirraa buusuudhaaf waliigalteen waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduutti godhametu jira. Waliigalteen kuni mootummaa yookaan diina kana waliin taane walirraa buqqifnee hiree saba keenyaa murteeffannaa kan jedhu ture. Garuu dubbiin sun baay'isee duydaaf garaa ta'ee mul'ate. Wayyaaneen asiin waraana ofii leenjifataa, asiin uummata ofii leenjifataa, asiin mootummaa saleelaa, asumaan immootu duuba garagalanii mootummaa kana wajjin marii guddaa gochaa jiranii jechuudha. Namichi amma isin jedhu mootummaan Naayijeeriyaa ergama Afrikaa kam qabatee deemu kuni Deengadda Dabratsiyooniin bira ture har'aa biyyi bira jira. Dubbii jaarsummaatiirra amma dura akka eegaletti ammas itti fufsiisee jira. TPLF asiin abaa'oo qumaara nyaachisaa, asiin immoo mootummallee ofirraa dhiibaa, asiin immoo araara mataa ofii taasisaatiin ni jirti jechuudha. Abaa'oon akka bara 91 san qumaara nyaatamuu akka hin qabaanne wal beeksisuun baay'ee gaariidha. Kun ifa dubbii ifaati beeytanii. Wanti nuti dhaamnu amma maalinni waraanni bilisummaa Oromoo hiree saba kanaa TPLF of jalaa hambisee ofii isaati yoo murteeffate baay'ee gaariidha. Kan isa baasullee isa sani. Sanin ta'u taanaan yarattii wayyaaneen asiin mootummaa wajjin waan biraa olii gara asiin immoo hojii ofii ooffataa jirti waan ta'eef qumaara kana lammata saba akka nyaachifneef of eeggannoo cimatu barbaachisa. Abaa'oon ofiis murteeffachuu danda'a. Ofii isaatti akka barbaadetti buluu danda'a waan ta'eef jarattiin amma qumaarrisi iyyaalta. Wanti tokko beeytanii iyyaalama. Yaalli akka dandeenyu waan ta'eef yeroo waliin lolamuu qabutti waliin lolame hanga tokko diina rifachiiste amma garuu abaa'oonis jabaattee jira. Hirkattummaa wayituu san barbaachisu aslan sii galee waan hunda qaba. Yoo rookeetti fi taankii dhabe rasaasa akka barbaadetti qaba, qawwee akka barbaadetti tooftaa loltuu leenjii adda addaa hin qaba. Kanaaf isaan jalaafee qumaarri kun akka nu jalaa nyaatamneef qumaara mataa ofii qofa taphachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Isinii galee baay'ee bakka kanatti ilaalama ayyoon Oromoo dubbataa turan. Alagaa jala deemuun gatii tokkoon qabu jedha. Keessaayyuu nuti jalas hin deemne, woboon jalas hin deemne, garuu immoo diina kana waliin kuffisne jedhee waan itti amanee tureef wanti itti amane suni faallaa ta'e amma waan mul'ateef baruu danda'uu qaba. Bor wal abaaruun gaarii miti jaran ala. Bor amma osoo qumaara kana abaawoon nyaatame bara sana odoo akkana jennuun akkana ta'e irra amma yoo ifatti dhugumatti jaalala woboo qabaanne nasiyaa lubbuu keenyaa yoo dhaabneef gaariidha jechuudha. Abiyyi badaadha. Ila saba kana tuffachuu keessaa wayyaanee dhaqee hudduu jala raasee jaarsummaan kadhataa jira. Abaawoo namni takka gaafatee koottaa akkana jedheetiin namni gaafate hin jiru. Maaliif tuffii saba kanarraa qabu argisiisaa jira. Kana mootuu sabni keenya xiiqa'ee jara cinaa dhaabbateetiniin akka inni warwaatu taasisuu danda'uu qaban. Argite waraana qofaanii miti kan nama warwaachisan. Argite amma wayyaaneen sammuudhaan warwaachistee jirti. Haa afaanin juuntaa manxaraqashii yoo jedhu malee halkanii guyyaa taa'een beeku gamtaa Afrikaa irraa ka'ee hanga addunyaatti jechuudha hanga gamtaa Awuroopaatti ergaan inni jara biraan hin geenye hin jiru jechuudha nageenya isaa wajjin buusuudhaaf. Sii galee nuwoo wanni nu tuffachiise maal inni yeroo hunda tokkoffaa hirkattummaadha. Lammaffaa ammootu of dandeenyee deemuu dhabuu keenya. Ofitti maaf hin amanne nuti. Anna ajaa'ibee bar maaf hin dandeenyaa hin jenne. Amma ka gizee TPLF itti makamne san TPLF itti makamuu dhiifne nu hin dandeenya waan jedhuun osoo kaka'umsa saba kanatti uumanii baay'ee gaariidha. Kuni akka dhaamsatitti rabbiin waa milkeessu wayyaaneen qumaara taphattee jirti galtee dhiyeessi jarri amma yoo filannoo lama qabdi jarri. Karaa nagaatillee yoo ta'e aangoo ofiitirra akkuma jiranitti ta'anii biyya san hoogganan. Yoo karaa lolaatillee ta'e waraana ofii guututti leenjifatanii jiranii bifa barbaachisaa bifa qindaa'aa ta'e sa'a barbaachisetti ol kaaniitiin rafanii jechuudha. Kadhuuma ilma hiyyeessatti maaltu isaan galche argite akka kennatti miti jedha. Dantaa lubbuun qaban baratanii jiran dhiiga namaatiin achi ga'a waan ta'eef dhiigni namaa waa tokkotti fakkaatu. Kanan isinii dhaama egaan daawwattoota hordoftoota keenya rabbi hunda iyyuu nu agarsiisu. Anis qophii kiyya xumuradhee jira. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Ani kan isin waliin ture Reediyaa Adam TV qophiin biraa akkasiin bira ga'uuf YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Mallattoo bilbilaa tokkaatiniin notifiikeeshinii kiyya gizee hunda isin bira ga'a. Nagaatti viidiyoo biraatiin walitti deebina.